Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota chaanalii YouTube Abdulaab barnoota haalaan barbaachisaa ta'e takka isinii qabadhee dhufeen jira. Namoonni baay'een taaksii info guuchuu irratti irra deddeebi'anii namoonni baay'een na gaafatu. Akkasuma namoonni gariin immoo maqaa AdSense-tiif maqaa taaksii info adda godhanii guutanii irra deebanii guutuun jara dhibaa jira. Akkasuma adabbiin adda addaa yeroo achirratti guutan dogoggora waan guutaa jiraniif AdSense-in jara adabaa jira jechuudha. Proof of identity jararra barbaada. Taaksii info kan nuti guunnuuf maallaqni YouTube irraa argannu akka nurraa hin cinneef namni tokko erga moonii tahee kahee dirqama taaksii info guuchuu qaba jechuudha. Taaksii info hin guunne taanaan mooniidhaan booda YouTube maallaqa argannurraa parsantii 30 nurraa kutaa jechuudha. Kanaafuu monetization booda namni tokko taaksii info guutuun dirqama. Google Chrome fayyadamnee waliin ilaalla. Chrome irratti haala kamiin erga moonii taanee kaane taaksii info karaa sirrii taheen akkasuma karaa ifa taheen haala kamiin akka guunnu waliin ilaallaa jechuudha. adsense.com jennee barreeffachuudhaan egaa sarchii godhanna. Barnoota kanaan dura irratti bareechee agarsiisaan ture haala kamiin akka AdSense keenyarra seennee wantoota adda addaa irraa sirreessinu. Kan immoo kan isin argattan barnoota playlistii barnoota AdSense jalaa argachuu dandeessu. Erga asirra seennee kan eegan haala kanaan nuuf bana. Mataa kanarratti important nun jedhee waan haalaan barbaachisaa ta'e jedhee check if additional tax information is required from you. Tax info akka nuti guutuu eegallu yookaan immoo akka nuti guutuu qabnu nuuf himee jala isaatti manage jedha. Yeroo tokko tokko bakka kanaan ni dhabna. Sababni nuti bakka kanaa dhabnuuf lakkoofsa tokkoof lakkoofsa lama lakkoofsa sadii yoo tahe gubbaa kana xiyya kana tutuquudhaan jijjiirraa jechuudha. Sanaan booda jala kana manage ka jedhu tuqachuudhaan taaksii info keenya guutuu eegalla. Taaksii info yeroo guunnu waan duraan AdSense irratti guunneen wal qabata. Yeroo nuti manage taaksii info tuqannee gara fuula duraa deemnugaa haala kanaan nuuf baasaa jechuudha. Taaksii info bakki nuti irraa guutuu jalqabnu haala kanaan nuuf baasa. United States Tax Info dhimma gibiraan wal qabate kan nuti guunnu jechuudha. Sanaan ala gibiraaf yeroo nuti 100 arganne 30 nurraa kutaatuma tahaa jechuudha. Parsantii nuti argannurraa parsantii 30 nurraa kutaa jechuudha. Erganne haala kanaan nuuf bane jala kanarra add tax info ka jedhu kun ni jira. Isarra tuqachuudhaan gara fuula duraa deemnee tax info keenya guutuu eegallaa jechuudha. Yeroo nuti irra tuqne get start tax form nuun jedha irra tuqanna. Yeroo nuti achirra tuqne gara Google nu geesse yookaan immoo passwordii keenya akka nuti irra deebinee guunnu nu gaafataa jechuudha. Kanaafuu maal goona passwordii keenya irratti guuttachuudhaan next tuqne gara fuula duraa deemna. Nu ta'uu mirkaneessuu waan barbaadeef passwordii emailii keenya yookaan YouTube keenya irra deebinee itti guunnaa jechuudha. Next yeroo tuqnugaa haala kanaan nuuf baasa. Gaaffii jalqaba nu gaafata. United States Tax Info nuun jedhee gubbaatti what type of accounts akkamii fayyadamaa jirtan nuun jedha. Individual ka jedhu ka jalqabaa filachuudhaan next tuqannaa jechuudha. Next ka jedhu jala isaa jira. Individual keenya next tuqachuudhaan gara fuula duraa deemna. Gaaffiin itti aanu are you a citizen or resident of United States ati lammii United States yookaan Ameerikaawiidha nuun jedha. No jennaan jechuudha. Itoophiyaawii waan taaneef next tuqanna noorra erga keenya kaane gara fuula duraa deemnaa jechuudha. Gaaffiin itti aanu select W8 tax form nuun jedha. Ka biyya keenya waliin deemu ka jalqabaati waan ta'eef ka jalqabaa filanna. Ka lammii Ameerikaawii hin taane fi akkasuma individualii waliin deemu ka jalqabaati waan ta'eef isa jalqabaa filannaa jechuudha. Erga isa jalqabaa filanne start W8 ben form ka jedhu irra tuquudhaan gara fuula duraa deemne gaaffii itti aanu deddeebisuu eegallaa jechuudha. Ka jalqabaarra kaayyenne start W8 ben forms yeroo nuti jenne gara fuula duraa nu geessa. Gara fuula duraan deemne gaaffii inni nu gaafatu immoo waliin ilaalla. Yeroo nuti gara fuula duraa deemne jalqaba irratti lakkoofsa tokko jedhee tax identity eenyummaa keenya bakka nuti itti mirkaneessinu. Sanduuqa gubbaatti ofiis maqaa keenya itti nuuf guuta. Sanduuqa lammaffaa homaa hin guunnu country irratti biyya keenya filannaa jechuudha asitti. Lakkoofsa tokko jalatti country irra tuquudhaan biyya keenya filannee irra tarraa jechuudha.
Itoophiyaa gad deemnee barbaaddanna Itoophiyaa irra galchuudhaan gara fuula duraa deemna. Yeroo xiqqoo gad deemnee sanduuqa lama nuu fida. Sanduuqni lamanuu optionaaliidha. Dhiifnee irra dabarfachuudhaan next tuqanna sanduuqa lachuu hin guunnu jechuudha. Next ka jedhu tuquudhaan gara lakkoofsa lamaanuu geessa gara adireesii yookaan immoo gara eenyummaa keenya yookaan immoo eessa akka taane itti guunnu. Itoophiyaa jala sanduuqa kana straight adireesii irra yeroo nuti irra tuqne waan nu duraan AdSense irratti gaafamooni guunne hunda nuuf fida. Yeroo tokko irra tuqna sanduuqa hundattu ofii isaatiif nuuf guutaa jechuudha. Yoo yaadachuu dhabnellee waan duraan barreeffanne ofuma isaatiif yeroo nuti irra tuqne nuuf fida al takka qofa irra tuqannaa jechuudha. Sanduuqa hundattu ofiif itti nuuf guuta. Amma sanduuqa hundattu ofii isaati itti nuuf guute. Erganni kana itti nuuf guute booda sanduuqa gadaanutti raayitii godhanna. Yeroo nuti asitti raayitii goone sanduuqni jala jiran hundi jiraatu ni guutamu jechuudha. Wal fakkaataadha waan ta'eef sanatti raayitii yeroo nuti goone ni guutama. Next tuquudhaan gara tax treatytti dabarfannaa jechuudha. Next godhannee gara lakkoofsa 3tti dabarfanna. Lakkoofsa 3 irratti gaaffii nuuf fidaa jechuudha. Yoo nuti dogoggorre next yeroo tuqne nutti diimessa irra nuun dabarsu. Asitti gaaffii biraa nu gaafata. Are you claiming to reduce a rate of withholding under a tax treaty? Nuun jedhee nu gaafata. Bakka kanatti gaaffii nu gaafata. No irra kaa'uudhaan gara fuula dura deemnaa jechuudha. No irra erga keenyee booda next tuquudhaan gara document preview yookaan immoo gara lakkoofsa 4 adeemnaa jechuudha. Next tuqannee lakkoofsa 4 lakkoofsa 3 xumurre. Erga next tuqannee gara fuula duraa yeroo deemnu ammallee gaaffii biraa nu gaafata asitti. Confirm godhi nuun jedha. Lakkoofsi 4 jechuudha dookumentii keenya. Confirm sanduuqa jedhutti raayitii goona. Seera isaa nutti agarsiisa. Kana dubbisaa ooluu hin barbaachisu xiqqoo gadhaquudhaan next irra tuqannee gara lakkoofsa 5 yookaan immoo gara sartifikeettiitti dabarfannaa jechuudha. Gara sartifikeettiitti yeroo dabarfannu eegaan barreeffama dheeraa kana haala kanaan nuuf fidee jala isaatti gaaffii lama nu gaafata. Ati abbaa yookaan immoo nama foormii kana guutaaru nuun jedha. Yes ka jedhu ka jalqabaarra keenye maqaa keenya sanduuqa gadaanu kanatti guuttannaa jechuudha. Yes irra erga keenye kaane sanduuqa gadaanutti maqaa AdSense keenya gaafa moonitaan guunne guutuusaa itti barreessine next tuqannee gara fuula duraa deemna. Yeroo nuti next tuqannee asitti gaaffii lama nu gaafata. No ka jedhu ka gubbaa jirurra kaa'uudhaan yesiif no nuu kaha. No ka jedhurra kaayyannee maal goona sanduuqa tokko nuuf bana jala isaatti yeroo nuti no tuqne sanduuqa kanatti raayitii godhanna. Xiqqoo si gada deemna. I am providing tax info for a new or existing payment profile that haven't been received payment. Haaraa waan taaneef ka jalqabaa filannaa jechuudha. Tax info kan nuti guutaaru AdSense haaraadha. Next irra tuqanna. Isa jalqabaa erga filannee kaane asitti sanduuqa kanatti raayitii gochuudhaan submit goonaa jechuudha. Xumurree jirra. I accept waan jedhu goone submit yeroo tuqanne gara fuulduraa nu geesse approved simatamneera jedhee nuuf baasaa jechuudha. Xumurree jirra amma approved keenya qofa ilaaluudha waan ta'eef. Submit yeroo tuqne gara fuulduraa nu geesse simatamuuf dhiisuu keenya nu agarsiisa jechuudha. Yeroo tokko turee deebisa. Yeroo tokko achuma approved jedha. Garuu haala kanaan tartiiba kanaan guuttattan taanaan dhibbatti approved isinii jedhee magariisa raayitii akkasii isinii agarsiisa jechuudha. Your tax info for United States has been accepted. Simannee jirra dhibbatti. Approved nuun jedhee magariisaanis nutti agarsiisa jechuudha. Asirratti wanni isinitti agarsiisuu barbaadu tokko namoonni dogoggoraan guuttan irra deebitanii guutuu yoo barbaadan isa wanni guddaan kaniin isinitti agarsiisuus barbaadee jechuudha. Irra deebitanii maqaa faa dogoggortanii guuttan yoo ta'e irra deebitanii guutuu barbaannan gara peeyimentiitti deebitu. Gara fuula maallaqa keessan irraa ilaallattan jechuudha. Gara peeyimentiitti deebi'uudhaan peeyimentii keessan irra tuqattanii jala sanaa manage bakka jedhu takka jira. Gaddeemuudhaan manage setting ka jedhu tokko jala sana jira. Manage settingii kana irra tuquudhaan bakka tax infoon keessan itti galmaa'ee jirurra deemtanii sirreessitu jechuudha.
jala kana yeroo dhuftan wanni nuti amma guunnees jira mallattoo qalamaa kana tuqattu United States Tax Info Money Tax Info yeroo tuqxan gara fuula duraa isin geesse akka irra deebitanii guutuu barbaaddan isin gaafata irra deebitanii haaluma kanaan tartiiba kanaan sirreessitanii guuttattu jechuudha. Steppiin isaa baay'ee salphaadha. Steppii kana hordofuudhaan sirriitti guuttadha isiniin jedha. Playlistii jala barnoota AdSense keessaa waan baay'ee argachuu dandeessu irraa ilaalaati waan takka irraa sirreeffadha isiniin jecha barnoonni keenyas kana fakkaata. Haga barnoota kutaa itti aanu walitti deebinutti turtii gaarii nagayaan tura.